Dubain ture mana jechuudha. So baay'eetti nufaanaga kara Dubain achi booda waggaa lama hojjeteen kaampaanii keessa cancellation paperii fudhateen ba'e kara prisonii galee jiran jedhu achi booda hojjeessa mana hidhaa jechuudha prisonii jechuun warreen dhufan guys ani ala gaafan jiru birrii nan argadhe ture garuu nan balleesse dogoggora kana itti nuumina yoo alatti illee baddan ashama akkam jirtan hordoftoota keenya fayyaa jirtanii waaqaf galannaa gahe akkuma ingadda akka tasaatee isinitti meetan jira viidiyoo riikardii isinii godhitan ture garuu yaa obboleettii tiyya xiqqoo waggaa 8 ture jechuudha waggaa 8 ture osoo anaaf ishee waliin argini boolee eerpoortidha ishee kan fidee dhufe isheedha akkuma argaa jirtanii so akkuma argaa jirtan xiqqoo sammuu ishee dhukkubet ture kanaaf kan shaashii mataatti hidhattee ifam walumaa galatti maal jechuu barbaadetanii mudannoo qabdi gaxxamanii qabdi ijoollee mudannoo qabdi waan ta'eef mudannoo xiqqoo karaa naannoo jaalamaati karaa naannoo jaa sadii hidhamtee turteeyyuu mana hidhaa turte firootawwan kiyya so maal akka dabarsite yeroo baay'ee jechuudha warreen waraqaa hin qabne paaspoortii hin qabne viizaan keessan kaansilii ta'eetoo warreen baddanii hojjettaniif barumsa guddaa isiniif ta'a waan ta'eef isa kana gaafii tokkoon gaafadhaa duraan dursee naguma obboleetti ta'e fayyumame. Mina gaafii. Hallo. Naguma. Gidduudhaan dhiifama beeksisaa warreen chaanaalii sabskiraaybii 1,110 Oromiyaa Hasaab jedhamu warreen bitachuu barbaaddan $36 ofirraa qaba. View baay'ee ofirraa qaba kara 100 fi 10,000 subscribe ofirraa qaba so warri bitachuu barbaadan kabajamtoota keenya karaa keessatti 9201779 82 haaloo naan jedha WhatsApp imo Telegramidhaan view shaggaa qaba akkasumas immoo subscribe 100 fi 10 ofirraa qaba video gad sentanii ilaaltan ka view kara 86,90 faatu ilaalama waan ta'eef bitachuun barbaadin dandeessan. Okay. Naguma. Akkam jirtani? Dida. Hordoftoota Dida TV. Horrible. Maqaan kan Christine jedhama. Maqaan ashi. Na Dubain ture mana hidhaa jechuudha. So baay'eetti nufaanaga በጣም ይከብዳል. እውነት ባየው ልፋት ቱሬ በቃ ማኒ ሂዳ አንቢያ ካን ኮቴት ማኒ ሂዳ ሜዩ ህምቤኩ ማቲ ካን ኮትለን ካን ሂዳ ሜ ህምቤኩ ማኒ ሂዳ ሜዩ ህምቤኩ ጀቹላ ከናፍ ዳፋ ከስነ ሙደት ወኒ ኩን ባይነት ልፋት ቱሬ ጀቹላ እና አቲ ከቸት ገሩ መዳን ማል ስኒ ከነ መዳን እንጅራ ጀቹን ብዴን እንጅራ ባይነት እንጅራ ከሩን እንጅራ ይፋ መጋሩ ያ ፈታ ከጀተን ይፈን ባይነት እንጅራ ሞ ማኛ ተዱጋሜ ከነ by the way ruzida yani sanin nufkanan guyatti zesadi kursi nisa fi dinari rata jechu toata ganama eshi ruzida saati jatu bayanati shay fi dabu ntini jechu anqaqu bulchat anqaqu fi mbektu kubuzi jechuudha kubuzi biya araba jechuudha isa kubuzi misa kubuzi ya ገብሩ ምሳ ሰዓት ደግሞ እንትን ነው ምንድነው እሱ ሩዚ jechuudha ሩዚ እንትን ነፈለማ አሻቦት ቅመማ ቁርንፉርኒ ምናምን ይኮን ጅራ jechuudha እና መድኃኒት አለው ቆርጬ ቀባ ማለት ቆርጬ ኛተ ሰነኛኔ አካ በቃ ረፍኑ ተቆፋ አካ ደደምኔ ያደምና አኒ ገሩ ቆርጬ ሰን ነምበር ባል ኡጋ ሲንጃላ ሁቀዴ ተንጅራ ፍሮተ ወንኪ ቆርጬ ሰና ፍዲጎት እንጅራ ገርባች ዮጅራ አይኑ ወሊን ብልሼሱ አካ ቆርጬ ቀቡ ብቻ ነው ትመመለ ኛተ ወሊን ብልሻታ ሻይ ወሊን ንጀፋ ጀቹ ንጀፍስ so baay'ee namatti ulfaata ture jechuudha garuu jechuudha yeroo baay'ee dhuguma garuu yaa baddeet hojjette turteeyyu achirratti ልናገር እዚህ ቦታ ማለት ነው አማርኛ ዱበት እንግሊዝኛስ አረብኛ ወከልሞ አረብኛ በካል አና ይስተገል ጋይስ እኔ ጠፍቼ አይደለም እኔ በካምፓኒ ነበረ ከዚህ የርኩት ከዛ 2 አመት
እምሬት አይዲ በካምፓኒ እምሬት አይዲ አሰርቶልኝ ከዛ 2 አመት ከጨረስኩ በኋላ ካንስሌሽን ፔፐር ወስጄ ወጣው አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ከዛ እንትን ውጪ እንደወጣውን ካንስሌሽን ፔፐር ነበረኝ እሱን ደግሞ ማሰራት እችል ነበር እንደዛ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አላሰራውኝም ኦልሞስት 2 አመት አይዲ ሳላሰራ ቆይቻለሁ ውጪ ማለት ነው በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄ ነገር ተከሰተና ተያዝኩ ፖሊስ እንትን ስሉኝ የ2 አመት እምሬት አይዲ አላሰራውኝም በዛ ምክንያት ቅጣት ነበረብኝ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ውጪ ለመውጣት 10000 ድርሃም አስይዘሽ ወይ ደግሞ ከፍለሽ ጀጅመንት ሰጡኝ ከፍለሽ መውጣት አለብሽ አሉ አጋጣሚ ሆኖ በዛ ሰዓት እኔ ብር አልነበረኝም እዛ 3 ወር ፈረዱብኝ ከ3 ወር በኋላ ወደ ሀገር ይገባው ጋይስ ውጪ ያላችሁ አሰሩ እኔ ብር እየሰራው ሶ ማልሄዳ ጀሰዲሞ አፍሮ ሂደምተቹዳ 3 ወር ጀሰዲቹ ማልጀቹ በርባዶ ወሬና ፋን አማሪፋ ህምቤክ ነፍጀቹ አከተሳተ ካምፓኒዳ አኒ ካምፓኒ ኤንዴሜቱሬ ጋፈዴሙ ጀቹዳ ከረ ዱባይ አችቦዲ ወጋላሞ ሆጀቴን ካምፓኒ ከሳ ካንስሌሽን ፔፐሪ ፍረዴን በ አከተሳተ ሂኖጂሲስነ ጋፋ አላ ባተኒ ወንቱ እንዱም ጀሚዋን በቃ ወነ ቀባም ምናምን ኢንፋካቱ ሶ ኦሶኖጂሲሲን ወጋ ለማን ሆጀቴ አለ ጀቹዳ እሺ አጋጣሚቴ ብሪሌን ማነር ገዳ ጋሩ ሆጂሲሱ እንደንደኝ ማሪፍ ሆጂሲሱ እንደንደኝ ሲፍና ዳይቱ ኤግዛክትሊ እና አችቦድ ወነን ቀባሙ ዩነት ተፈካና ከተሳተ የማይቹዳ ኢትያደን ቱሬ ነን ሆጂሲሳ ምናምን እቶ ጋፋን በቃ ያደሳ ጀመሩ ከተሳተ ወኒ ኩነቁነመ ከራ ፕሪዝኒ ጋሌጅ ረንጀ አችቦዶ ጂያሳ ማን ሄዳችሁ ለፕሪዝኒ ያችሁ ወረን እንድፈንደ አችቦዳ ጂያ ሰዲሞ አፍሩ አችከሳ ባውፍ ባይ ዘ ዌይ እድሊን አንቀባቱሬዩ አችከሳ አቹላ ቀርሺ ኩማ ኩዳን ዮ ከፈልተ ባቴ አለተ ሆጂሲሱኒ ደንዴስ ጀጅመንት ኤየን ድርሃሙ ኩማ ኩዳን ጀጅመንት ጋፈናፍ ከነን ጀቹላ አችቦዳ kuma kudan bayina matulfata de guys ani alata gafanjuru brina argade ture garu namballis dogoggora kana itinu mina yo alatilleen badale imballis baka oji keessattu gafa biya ala dubai warri justan emirate id ojisisa nama barbaachisa wal magalatti balesa gudda balesa injiran ojisisu isu kan kotif jechuudha wal magalatti ilaalani amma difam jechuudha micayyuun takka commenti irratti maal jechuudha ani normally waraqatan qabu tureeyyo am fakkeenyaaf kara biyyaa galu yoon barbaadu akkam godhan na hidhamooyi yoo na hidhanis jaamee kana tursisanii okay እንደዛ ወሪ አከስጀታን namni jira dubayin keessa jechuudha birrii kuma lama fi bashan akkas kaffaltani namni sun deemee wanna hunda ficcisiise out baasii fi tiketi jechuudha isinii fidu achi booda osoo inni dhamne kara biyyaa galuu ni dandeessu garu ofii keenyaaf deemnu yoo jettanii to kara police stationii ምናምን yoo deemtan emirate id yoo harka hin qabne kara mana hidhaa isin geessuu ni danda'u so namni isini hojjisiise qabdaat bilbila isaa wajjin wal qunnamuu dandeessu dubayin hin jiru yaa hin qabda nama wajjin naman beeku baay'eetu jira warri barbaadan isin gargaaruu dandeessu so bilbila ishee isin fanteechisaa ishee wajjin haasa'uu dandeessan yoo barbaadan bilbila kiyyaan wal bira jira waan ta'eef obboleettii waliin haasa'uu dandeenya jechuudha firootawwan kiyya maal jechuu barbaaditani barumsa guddaa argattee jirti yoo ta'e biyya biraa deemta malee I think amman booda kara Dubai waan deemtutti fakkaatu baay'ee namatti tola baay'ee namatti ulfaata maaf deportationii kennu deportationii gaafa kennan I think in ulfaata gaddeebi'uudhaaf guys akka dura baqa akka dura salphamti baay'ee ulfaata yoo gaddeebi'uu barbaaddellee 10,000 kaffaluu qabdaan diraama 10,000 baay'ee namatti ulfaata walumaa galatti wannan jechuu barbaadu warreen jechuudha waraqata hin qabne karaa keessatiin jechuudha haga manaatti tikeetti fi maadha kan isin warreen waraqata hin qabaanne fakkeenyaaf kara biyyaa galuu barbaadan tikeetti fi jarri namni ati beektu sun
kara wannooti yaa kara biyyaa galuu yoo barbaadan mana hidhaa osoo hin argine jechuudha. Nama baay'een qaba Dubaayii keessa jechuudha. Nama beeka nama akkasitti obboleetti mucaan addanyaan kan koo galtee jirti yeroo darbe mucaa Addis Ababa. So haala kana qarshii ficcisiiste nama ficcisiiste galta. I think rakkoon qabu bakka. Kuma sadi yookaan immoo 2,500 yoo ta'e wanna hunda ficcisiisanii ta'u jechuudha kara biyyaa galuuf. Wanna hunda out baasii warra paaspoortii hin qabne namni jechuudha. Bakka normaalii isa kana dhugaa dubbachuudha akkanaan jette mana hidhaa keessatti hiriyoonni isheen wajjin jiraate kan waggaa 25 itti faradameen jira waggaa 4 itti faradameen jira kashishaa fi wannoo kinoo ciisaa aara midhaan kana aarsan shishaa jechuudha naka waggaa 4 5 10 faa itti faradameen jira waan ta'eef yaa'u dhuguma isheen immoo balleessaa takka wannoon jenne cancellation rakkoo cancellation malee rakkoo biraatiin turreeyyu anyways firootawwan kiyya yaa'u barumsa guddaa akka ishee irraa argatan abdii guddaan qaba gaaffii biraa qabdan karaa keessatti comment irratti nu barreessaayi waliin haasofnaa silkii ishii siifan teechisaa yoo barbaadan duwwaa 920177982 WhatsApp dhaan haaluunaan jedhaayi haala kanaan obboleettiin tinya hiriyaa kan gwaadinyaa waan qabduuf isin gargaaruu hin dandeechu horaa bulaa baay'een isin jaalladha isin kabaja warreen chaanaalii kana haaraa taatan qaxaleewwan kee subscribe fi share like gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu isin jedha information haaraa waa'ee kaargoollee jechuudha nan deemuu kiyya uffata ishii dhaqee fiduudhaaf jechuudha isin galee isin beeksa waan ta'eef wanna biraa baay'een isin horaa bulaa thank you guys calalattee dhufte biyya Dubaayii cululuqxee dhufte bicayyeen አመሰግናለሁ የዲዳ ተከታዮች የሆነ ጆ አፋን ኦሮሚፋት ማማር ዶክተር ዲዳ ቲዩ ሜ አረቢክ ፋን ኮን እንግሊዝ ፋን ማይ ኔምስ በቃ ሆራ ብላ ቻው ቻው